Ashama harka fuunii daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa akkamiin jirtan har'as kun viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Akkamiin nagaa qabdanii miti jirtanii jirra galata rabbii galanni isaa hin badin isinii jecha. Foziyaa. Ashama harka fuunii daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa akkamiin jirtanii naguma jirtanii isiniin jenna. Nuti nagaa qabna sinirree baga nagaa nuti akka isiniin jenna. Nuti yoo jette isin eenyu fa'a? Nama hedduu jira. Namuma itoo bara as keessa jiru guutuu nagaa qaban. Tole baga nagaa taatee siin jecha anis baga nagaa taatee siin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a jechuudha gaaffii ajaa'ibaa tokko qabadee Foziyaadhaaf dhufe. Innis maali? Daawwattoonni kee yeroo baay'ee Foziyaan maali eessatti dhalattee eessa guddatte? Tokkoffaa dubbisee koomentii jalatti maal jedhaa? Foziyaan warra Wallaggaa natti fakkaatti jettee barreessitee mucayyoon takka. Mucaan tokkos immoo maal jedhaa? Foziyaan naannoo Awaashii gadii kana natti fakkaatti yoggaa isii ilaaluu jedha. Tokkos immoo Foziyaan naannoo Arusii kana natti fakkaatti kan jedhu jira. Jimallee nama jedhutu jira. Mee Foziyaa asirratti eessatti dhalattee eessatti guddattee gaaffii takka takkaan si gaafadha. Mee Foziyaatti eessatti dhalattee bootaatti dhalattee sunatti himtee natti tola. Tole duraan dursee Oromiyaan guutuun biyya abbaa kooti waan ta'eefu hundumtuu kiyyuma bakka itti dhaladhee guddadhee ani warra Shawaati fiichee yaayyaa gullalleetti biyyi kiyya. Fiichee yaayyaa gullalleetti dhalattee Foziyaan achumatti dhalattee achumatti guddattee jechuudha. Achumatti guddatte. Tole gaafa nasitti gaafadhu yoggaa dhalattu sana handhuurri kee achumatti awwaalame jechuudha. Ani hin beeku yaadadhu xiqqoo waan ta'eef yeroo san yaadadhu eessatti akka awwaalan. Osoo argite garuu guyyaa awwaalan san ni dhiista? Maaliif? Handhuura keessan akkasiin hin awwaalamne hin goota ture iyyuu sana? Maallaa godha. Homaa naaf hin godhu waan ta'eef yaa awwaalam. Tole osoo hafe yaadaas godhame jechuudha. Tole gaaffii dabalataa immoo Foziyaa guyyaa dhalattu san ni beektaati? Baay'ee odoon taane xiqqoo nan beeka. Guyyaa dhalattu san moo? Tole eenyuun faasti bira jira guyyaa sana gaafa dhalattu san eenyuun faasti bira jira? Haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa obbolawwan kiyyaa hangafaa. Atitu beeke moo guyyaa san ergaatti dhalatteen booda guyyaa san sitti maal? Aanatu beeke. Jiraachuu waan qabaniif maaliif nan beekaa kun mattoo odoo isaanuu natti himin eessa dhaquu danda'an jiraachuu waan qabaniif jechuudha. Tole guyyaatti dhalattu san ni beektaa jechuudha. Beekuu osoo hin taane warra achi yeroo sana achitti argamuu qabu nan beekaa jechuudha. Naaf galee jira. Dirqama guyyaa sana abbaan kee achitti argamuu qaba. Waan guruu deemuu biraa hin dandeenyeef. Obbolaawwan keettis immoo karaa biraa deemuu waan hin dandeenyeef jecha. Eessa dhaquu danda'a? Dirqama guyyaa sana jiranii jechuudha. Saniif murteessite malee ati guyyaa sana eenyu fa'aa akka achi dhaabatanii si ilaalaa jiran hin beekne jechuudha. Galgala waan ta'eef wanni nani dhaladheef kanaafuu galgala saniin eessa dhaquu danda'an taa'amuu baatu dabalata namni biraatirree jiraachuu danda'an jedhee yaada. Tole baay'ee namatti tola. Yoggaa daa'imni tokko dhalatee jedhan ni dheenqanii achi booda handhuura isaa erga irraa muraniin booda handhuura isaa booda itti dhalatanitti awwaalanii mataa kee guyyaa sana eenyu si qaqqabe yoo yaadattu sukkataa silaatuu yaadattuuti yoo sitti himan sana eenyu mataa kee kana akkasii qaqqabe walitti. Akkooti. Waaw baay'ee namatti tola. Saniifuu akkana taatee jechuudha. Maaliif namni akka waan nama qabdee akkam ta'a? Akkam ta'a? Arabbi jaanata kennuu fi uumama xiyyeetu naqa qabe na fakkaata mataan kiyya kun kana guddatee beete babbareechitee naqa qabdee na fakkaate. Kanaaf baay'ee namatti tola. Akkoo yoo nama qaqqabdee jechuudha seeraan nama qaqqabdi. Maaliifuu ilmi isii yoo ilma biraa argate itti gammadde waan ta'eef saniif seeraan si qaqqabdee. Du'aa yoo siin goone ree akkoon ta'e yoggaa si qaqqabdu sana? Du'aa irree sirriitti na godhanii turanii akkootii ya qofa osoo hin taane ollaan irree du'aa sirriitti na godhanii turan garuu yeroo ammaa kana akka tasaa ta'ee akkan dhaga'uttis akkan arguttis du'aayin hawaarree taatee jechaati jira. Kanas keessan jedhuuttis wajjin hin jedhu. Du'aayin tun beektee waa sadii fi kataatu takka bara amma sitti azeemtu takka sirraa deebisti. Takka immoo asumatti jechuudha harka kee ol qabdeetiin waan kadhatte san battalatti ka argattuunidha. Ka sadaffaa immoo ergaati duuteen booda karaa kee sitti as waamtu du'aayin. Inni ta'uutu. Kanumaaf jechuudha amma daftee siidha qabuu dhabuu dandeettiif malee
waa balaa hedduu sirraa dhorkee dandeessi. Durattis immoo waan gaarii tokko akka ati argattu siif gooti du'aan suni. Battaluma kanatti kadhee naaf taateen immoo hin taatu waan taateef. Kanaafuyyuu tole karaa gaafii lammataa yoo tarre fooziyaan erga dhalattuu shawaa yaayyaa guullallee erga taateen booda bara meeqa biyyaa bahuu kee waggaa meeqa turte biyya namaa kana keessa? Amma amata 8 keessa jira. Okay, asumatti guddattee jechuudha yuuba. Asitti guddachuu odoo hin taane keessa jiraadhe malee anan guddadhe biyyuma kootitti. Yoo akka mudannoo kana dura natti himtu sanitti bara dallaaltichi caammaa ol dheeratu qaaqaa akka jedhu kana dura dhunaan jedhe fa'aa jettee yeroo san xiqqoo turte waggaa 14 akkana ni taatan fakkaate. Yeroo yaa ta'u malee yeroo sanitti ijoollummaadhaan namni biyyaa bahee hanga fedhan keessa jiraatanirree biyya ormaa keessatti guddanne jedhamuu hin danda'amu. Biyyitti guddanne jedhan biyyuma afaan ofii itti hiikkatanii jechuudha. Ani biyya kootitti afaan koo hiikkadhe waan ta'eef biyya kana keessatti an guddadhe jechuu hin danda'u. Tole gaafii wayii na yaadachiiste jirta. Waa wayii na yaadachiiste. An fakkeenyaatti shawaa yaayyaa guullalleetti erga dhalatte biyya amma jirtu kana keessatti yoo ka guddattu taate ilkee keessatti biqilchite. Yaayyaa guullalleetti yoo ka dhalattu taate amma biyya amma keessa jiru kanatti immoo yoo ka guddattu taate ilkee keessatti biqilchite. Ani garuu yeroodhaaf biyyuma kiyyatti ilkee kiyya biqilche. An biqilee biyyuma kiyyatti an biqilee ilkaan ofirratti argee jechuudha. Garuu eeganaas dhufee buqqiseera jechuun nan danda'a. Achitti dhalattee biyyuma keessatti ilkee biqilchite erga biyya kana dhufte immoo buqqistee jechuudha. Achitti irree buqqiseera. Ana fe'ee asitti buqqise malee. Tole baay'ee namatti tola. Daawwattoota keenya gaafii kana immoo koomentii jalatti akkasiin naa deebiftan abdiin qaba. Fooziyaan jechuudha yaayyaa guullalleetti dhalatteetiin biyya kanatti yoo ka guddatu taate ilkee keessatti biqilchite jennaan biyyuma kiyyatti biqilchee biyya kanatti immoo ni buqqiseeyyuu jettiyyuu isin immoo gaafii kana kara jalaatitti immoo akkasiin koomentii jalatti naa deebistan abdiin qaba. Tole kara gaafii lammaffaa kara sadaffaati immoo akkana yoo ka tarroo taate jechuudha. Akka waan odeeffannoo wayii dhaggeeffadhe jechuudha hiriyoota keetirraa warri natti dhiyaatan jechuudha. Yoo irraa odeeffannoo wayii argadhu biyya kanatti lola ture waggaa dheeraadhaaf lola deemaa ture yeroo lolaa san jechuudha mana ati dalaydu san keessatti yoggaa mootummaan biyya biraa asirratti jechuudha xayyaarri waa darbitu san algaafaa jala seentaa jedhanii waa'ee kanarratti maal jettan? Algaa jala seenne guyyaa tokko tana yaadadhu kushinaa jirra turre mana nyaataa duulaabbii wayiiti jira tan mi'a keessa kaa'an. Yeroo hunda bana qodaan keessan taa'u duulaabbii san jechuudha. Bakka duwwaadha. Gubbaarraan mi'a dhiqanii jalaan duwwaadha homtuu hin jiru. Yeroo xayyaarri buustu achuma keessa seenaas yeroo duraa buustee hundumtuu olumatti yaa'an nama hedduu taanii turre kan jiru. Lammata hootan buustu ta'e ani duulaabbuma kana keessa seena jedheen isaan itti siqeetoo akkatti banadhee dhaabbadhe. Uulaa duulaabbichaa jechuudha. Akkuma banadhetti lammata dhooftee xiyyaarri jechuudha. Miila kiyya tokkicha akkumatti keessa seessisee waarrate. Iseen turee si argaa jirra naan jennaan. Muddamaan barbee muddamaan seenuudhaan namatti hin tolu durumoo nanti qophaa'e malee hin jedhan. Baay'ee namatti tola. Yeroon sun yeroo baay'ee yeroo gaddaa ture yeroo ijoolleen teennas hedduutti dhuman ture. Yeroo biyyatti illee rakkoo cimaa keessa turte ture jechuudha yeroon sa'a sanitti. Kanaaf san hundaa keessa qaxxaamurteetiin amma geessee jirta. San qofaa miti iyyuu mucaan tokkos akkanatti himanitti jechuudha intalumaatii wajjin dalagaa turte natti himeeyyuu mucaa tokkotu ture jedhani kan maan warraati bira dalaydu. Yoggaa xayyaarri kun dhooftu si jala faa seenaa wanti faa jala seenaa jedhan maali kana kursii faa jala seenaa jedhanii mi'aata asirratti mee waa'ee isaa yoo dubbattu akkamitti himtu? Yeroo san kilaasii isaatan qulqulleessaati ture. Akkumatti odoon qulqulleessaati jiru xayyaarri dhoofte. Inni irree akkumatti gadi ciisee jira algaa isaatirra siree isaatirra jechuudha. Kanuma keessa xayyaarri yeroo duraa dhooftee yeroo lammataa waggaa dhooftu ol ka'eeta siree jala seena. Ati amma dhiira jedhamtaa jennaan inni achumaan akkana hixatee morma gadi baasee dhiiran jedhama. Dhiirri du'a sodaatu siin jedhani naan jedha. Haa kanuma keessa akkumatti kolfee
Mucaa waliin jiru waliin akkuma kolfinu akkuma makmaaksaatitti ijoollee wal arginu wajjiniin akkumatti akkana ta'ee ture jennee haasofna. Namni kamiyyuu waan dabarsee kana waggaa walitti nama waliin walitti dabalame akka makmaaksaatitti yookiin immoo akka hojii duruutti taasaa waan ta'eef. Tole baay'ee namatti tola akkuma inni jedhe jechuudha. Hin sodaatu kasiin jedhe eenyu kan jedheef amma yeroo tokko akkanatti fakkaatu taasisa jechuudha. Dhiirri tokko waan beela'uufaa illee sitti fakkaata natti fakkaatu simaayyoo silaalu beekte waan dhiirri beela'uufaa waan dhiirri gitee dhukkubsatuufaa waan dhiirri mana fincaanii faa seenu faasitti waan fakkaatu natti fakkaatu yoo akkuma fiizikaalii keetti ilaalu jechuudha fuula kee yoo silaalu. Ilmi namaa tokko fuula namaatirraa waan ta'e dubbisamuu hin danda'amu. Maaliif fakkeenyaaf amma namni tokko fuula isaa akkatti hoggaa ilaaltu fuula isaatirraa nama hamaa tokko sitti fakkaate keessi isaa tanumaa hin qabne jira. Tole amma fuula keetirraa yoo ilaalu dhiira tokko akkanumatti ilaalta jechuudha. Waan inni faa mana fincaanii deemu faa sitti hin fakkaatu. Ammas immoo yoo akkanumatti ilaalee jedhu jechuudha. Waan dhiirri faa beela'u faa sitti hin fakkaatu yoo akkas ilaalu mee maal jetta dhugaa miti? Inni tokkoffaan guutumaan guututti beela'e an jedhu hin jaalladhu. Nama beela'e jedhu. Jechuun nama beela'e jedhu moo dhiira beela'e jedhu? Dhiirri waan beela'u natti fakkaatu. Maaliif dhiirri ta'ee maaliif beela'a? Daawwattoota jalatti. Maaliif beela'uu hin qabu? Maaliif dhiira jabaa waan ta'eef? Akka kootititti ani fakkeenyaaf waan tokko ani hin beela'uu jechuu osoo hin taane amma fakkeenyaaf namni tokko karaarree odoo deemu beela'ee jedhee kan kufu jira. Yeroo sanitti hin argatu. Keessa isaa kana amansiisuu qabu. Hin argadhu nyaata kana hin argadhu jedhee amansiisee ofitti himeetoo dirqama deemuu waan qabuuf akka hin arganne odoo beeku maaliif beela'ee jedha. Kana jechuun baay'ee bareedaa daawwattoota kiyya asirratti yaada isii kanarratti jechuudha akka isiniif ifa ta'u namni tokko nyaata qofa osoo hin ta'in waan kamiyyuu waan argachuu hin dandeenye tokko ni argadha jedheeti waan yeroo sanitti argachuu hin dandeenye jechuudha. Abdii muree of laaffisuu hin qabudha yaadni amma fooziyaan dabarsaa jirtu jechuudha. Kanaaf fooziyaan barumsa guddaa akka nuuf dabarsaa jirtu abdiin qaba. Karaa biraatiin immoo mee ati abbaa manaa akkam feeta? Abbaa manaa akkamsii ta'uu feeta? Duratti immoo ijoollee akkam taatu dhaluu feetame? Abbaa manaa irraa eegaliiti. Abbaa manaa namni kamiyyuu akka yaada ofii sammuu biyya kanatti waan ani barbaadu namni akka barbaade san argachuu hin danda'u. Maaliif midhaaniif bishaan ilma namaa ta'ee tan rabbiin jedhee isa qonnama waan ta'eef jechuudha. Ani anan barbaadu abbaa manaa duraan dursee tan ilma namaa kabaju. Isa tokkoffaa tan amantii isaa kabaju. Amantii koo ta'ee amantii isaa tanuma kabaju jechuudha. Amantii isaa kana oo kabaje tan namaatirree kabajuu danda'a. Maaliif ilmi namaa tokko amantii kamiyyuu waan fedhetti yaamanu dirqama amantii isaa kana kabajee tan namaatirree kabajuu waan danda'uuf. Namni amantii ofiin kabajne tan namaatirree kabajuu hin danda'u waan ta'eef abbaa manaa amantii isaa an kabaju ittaansee kan narree na kabaju tan namaaf na'u tan waan qaburraa tan hin qabneef qoodu ofii isaatii nyaatee kuuniin tan beela'u tan jedhu iffedhu maaliif waan qabu sanirraa ofii isaa caala namaaf tayyadu nama ta'u sirriitti barbaada. Maaliif yeroo ammaa kana namni kamiyyuu dura ofiif yaadeet namaaf ta'uu danda'a waan jedhaniifu garuu immoo bakka kiyyeessan rabbiin anaaf haa yaadu rabbiin anaaf haa guutu ofii kiyye caala nama sanii osoo yaadee baay'ee natti tola abbaa manaa kiyyaa jechuudha. Ittaansee ijoollee akkamiif feetanan jettee duraan dursee ofirraa naansee ofii kiyyaa haadha gaarii ta'uu nan barbaada. Fedhii ijoollee xiyyaa guutuu nan barbaada. Dubartiin takkas ilmoo dubartiitis ilmoo dhiiraatis son qabaadha. Yeroo amma itti jirru kanatti keessattuu ijoollee shamarranii ati dubartiidhaan maal kana godhatta maaliif akkana jedhanii haadholiin keenya nuyi gadi qabanii jechuudha. Kanaafuu ani ijoollee dhiiraatis ta'e ijoollee dubartiitis ta'e mirga isaanii eegee akka fedhii isaaniitti guddisuudhaaf ijoollee diina isaaniitiin amantii isaanii yeroodhaan tassalaatanii tan miskiinaaf yaadanii tan waan qabanirraa xiqqoo osoo taate miskiina gargaaranii rakkataa cinaa ijoollee dhaabbattu hin barbaada. Tole galatoomis hin jecha isinis koomentii jalatti maal jettanii akka barreessitan ni ilaalla. Warreen immoo filannoo abbaa manaa keessan akkam akka ta'e isinis warri
akkuma isin jette kana jettanii fi warri immoo akka biraa jettan jalatti koomentii jalatti barreessati isinillee ilaaltee dubbisu jechuudha. Tole abbaa manaa situ moo hin jaalatu? Abbaa manaa oonan balleessaa qabaadhe annatu osoo hin taane annaan rabsu hin jaaladhu. Tole waan argee beektaa guyyaa wayii jechuudha lubbuudhaan hin jirtu mucayyoon sun rabbi raafataa godhuufi yoo abbaan manaa kiyyaa jette guyyatti torbee keessatti yoo guyyaa lama yookiin guyyaa tokko nan tumne waan na jaalatu natti hin fakkaatu jette rabbi raafataa godhuufi isin amma hin jirtu duniyaa kanarra. Mi'a ta'u maal jetta waa'ee kanaa irraa? Ani tumaan jaalala hin jedhu nama na tumu argaa isaaf fedhu nama na tumu fedhu keessattuu qooda na arrabsu immoo na tumu wayii. Walumaan qabatti nama na arrabsu fedhu abbaa manaa qofa osoo hin taane nama biraa ta'e nama na arrabsu fedhu qooda na arrabsu san natti siqee waan barbaade noona tume na wayya jechuudha. Tumaa san nan dagadhaa garuu jecha san yeroo saniif namni sun na bira irree jiraatee oonan tan dagadhu ta'e amma fe'ee oonan jiraadhe hin dagadhu waan ta'eef arraba fedhu. Nama garuu qooda na arrabsanirra na tumuu wayya garuu guutumaan guututti tumaa siif fedhu arraba siif fedhu. Tole walumaa galatti tumaa siin feetu arraba siin feetu. Tole jaarsa akkamii feetare? Jaarsa waan balleessaa keessan jechaan natti jechuudha jechaan. Tole si gorsu? Tan na gorsu. Tan yeroo baay'ee akka hiriyaattis akka obboleettiittis akka haadhaatittis akka waa hundaattuu bakka hundumaa bakka bu'ee akka ofiisaatii ol yaadeet anaafirree yaadee akka waan jiru tokko olii galteedhaan maaliif ilmi namaa tokko oliin dubbate waan isaan hedduu jiru san hiikuu hin danda'u waan ta'eef waan jiru guutuu akka naan dubbatuuf fedha. Akka haadhatiyyaatittirree akka obboleettittirree akka obboleessaatirree akka hundumaa akka nama naa ta'uuf fedha. Baay'ee namatti tola. Ati hoo akka ati ofii feetu kanatti hoo isaaf ta'uu ni dandeessaa? Inni yoo anaaf naa ta'e isa caala ta'uuf nan danda'e. Yoo inni siin taane hin taatu jechuudha. Hin taatu foon taane hanga danda'e nan taa'aaf garuu maaliif taffuun duraa kiyya yaada waan ta'eef taffuun duraa hoggaan jedhu ilmi namaa kun hanguma duniyaatirra jiraaturree aakirattirree waan keerii takka waan nu barbaachisuufu aakiratti rabbiin waan keerii qabu tokko akkana akka ta'u jecha hangan danda'e tokko waan gaarii hojjechuuf nan yaalaa jechuudha malee inni wannan taane godhee namiidhe jedhee ammeenya yaadu. Okay, galatoomee rabbi jaarsa bareedaa si haa kennu. Tole gaaffii hin dabalataa jechuudha. Of duratti hoo maal ta'uu barbaadda? Of duratti amma yeroo na tarteetti homaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef maaliif tanan jiru biyya ormaatii si'achi galee baradhee dooktarii yookiin immoo iyyuu waan biraa kan kana jechuu hin danda'u. Of duratti inshaallah kheer rabbiin hoo abbaa manaa gaarii naa kenne haadha gaarii. Ijoolletiyyaaf haadha gaarii jechuudha. Okay, baay'ee namatti tola namni baratee qofaa miti beeki. Baratee qofaa miti kan biyyatti jijjiiruu danda'u dooktoras kan ta'uu danda'u uumamumaan jechuudha namni waa hedduu ta'uu ni danda'a. Fakkeenya jechuudha ati waan barattee hin argin tokko hojjettee jechuudha. Fakkeenya jechuudha nam tokko atama isaa kee kana keessatti waan qabdu walitti qabattee miskiina tokko yoo ka gargaartu taate fakkeenya nama haadha hin qabne nama abbaan qabne obboleessa hin qabne wayii fuutee kararraa yoo osoo guddistee jechuudha. Akka waan baratteetiin nama sanuu barsiistee osoo guutan geette akka waan ofii keetii baratee doktora taateeti. Maaliifuu nama tokkicha rakkataa san fuutee kan haadha fi abbaan qabne san yoo guutan kan geettu taate jechuudha. Kanaaf ati wanni yaaduu qabdu namni ijoolleessi qofaa miti. Obboleewwan ta'e hedduun isaanii biyya namaa keenya keessatti umriin keenya nurraa deemee jira. Gallee homaa gochuu hin dandeenyu barachuu hin dandeenyu miti akkasii miti. Miti nam tokko nama tokko gartee nama rakkataa tokko barsiisetti yoo bakkaan ga'ee jedhe keessi isaa yoomuyyuu gammachuudhaan jiraata. Kanaaf ati kan yaaduu qabdu duratti waan gaarii tokkorra ga'uudha malee yoo ofii barachuu hin dandeenye immoo nama rakkataa tokko yoo ka barsiisu taate wanni guddaan kana kan sirraa barbaachisu. Kanaaf akka maatii gaariis akka argattu abdiin qaba akka durattis immoo miti kanaa miti argaa jirra biyya arabaa kana keessatti dubartoota waggaa 60 baatu barataa jira. Ati reefuu amma waggaa 20 takka kanaan fakkaata. Akka jecha keetirraa jechuudha yookiin yoo guddate waggaa 22 kana ol tartu jechuudha. Kanaaf namoonni waggaa 60tu barataa jira waan ta'eef wanni abdii si murachiisu hin jiru. Maatii keetis qarqaartee rakkatas qarqaartee nama tokko yoo ka barsiistee bakka hin geettu taate jireenya kee keessatti gammachuudhaan jiraatta.
Rabbi abbaa manaa gaarii siyaa kennuu fi viidiyoo yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan immoo affeerraa kenna yaada qabdan karaa jalaatitti nu barreessa. Fooziyaatu subscribe, share, koomentii jalatti immoo sirriitti barreessati. Mudannoo isin mudatee fi waan duratti ta'uu barbaadan abbaa manaa akkam akka barbaadan abbaa manaa keessaniif immoo maal ta'uu akka barbaadan jalatti nuuf barreessa. Laallee viidiyoo biraatti walitti deebina. Fooziyaan immoo waan xumuraa waan isin dhaamte yoo jiraate asumaan isiniif haa dhaamtu ammoo walitti deebina. Viidiyoo ittaanuun hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tole akkana jedhaa jirti Fooziyaalleen nagaan na turaa isiniin jedhaa jirti. Kanaaf gaaffii barbaadan karaa jalaatitti nu gaafachuun mirga qabdanii. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Fooziyaatu subscribe, share, like godhaati. Kanaaf yoo gad xiqqaate viidiyoo kanarra like meeqa barbaadan Fooziyaa akkuma kudhanii akkasiin gahu humni godha. Oo danda'an isaa ol gochuu hin danda'an. Tole yoo dandeettan kuma kudhanii ol godhaa fi kanaaf Fooziyaatu jechuudha. Akkasiin daftanii ittiin guddiftaniif akkasiin immoo viidiyoo kanas haara gaarii yoo ilaaltaniitiin koomentii fi yaada qabdan jalatti yoo nu barreessitan viidiyoo biraa bareeda qabattee isiniif dhufti. Fooziyaan immoo waa hedduu waan isii qunnamee hedduu isii jechuudha. Karaa hiriyoota isiisan argadheen ture. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuun nagaan nu turaati. Galatoomaa isiniin jedhaa isin jaalannaa bakkuma jirtanitti rabbi isin biraa jiraatu. Dadakiya jawaan abbaa biyyaa, dadakiya jawween abbaa biyyaa, dadakiya leenca Oromiyaa, fadaakee haa taatu lubbuun tiyaa, fadaakee haa taatu.